Hi, nagaa jirtu. Ani Dirribaa Yeleen jedhama. Har'as barumsa keenya giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhuun walitti deebinee jirra. Tarii namoonni har'a barumsa kana yeroo jalqabaaf argitan yoo jiraattaniif mata dureedhuma nama dubbachuudhaaf yaale mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo jedhu. Barumsi kun giraamerii afaan Ingilizii irratti kan xiyyeeffatu ta'ee qabiyyeensaa barreeffamni isaa waan hundumtuu afaan Ingiliziitiin ta'e ani garuu akka inni haala salphaa ta'een namootaaf hubatamuuf jecha afaan keenya yookaan afaan Oromootiin ibsatti kenna. Egaa mata dureen kun bal'aa akka ta'e barumsa keenya kutaa jalqabaa keessatti ibseera waan ta'eef achirraa argachuun hin danda'ama. Namooti hordofaa jirtan barumsi keenya irraa egaa isa naawonii keessaa isa dhumaa ta'a jechuudha. Hangammaatti barumsa akaakuu garaagaraa ilaalleerra isa kana yeroon itti dhufu bal'inaan dubbachuu nan danda'a. YouTube irraa immoo maqaa YouTube chaanaalii Dirree Afaanii jedhuun asirrattis akkuma ibsamee jiru seentanii duraa duuba barumsa kana hordofuun hin danda'ama jechuudha. Har'a egaa akkuman yeroo adda addaatti dubbachaa ture mata dureen waliigalaa keenya isa English Grammar Explained in Afaan Oromoo jedhu kan haa ta'u iyyuu malee waa'ee parts of speech ilaalaa jirra. Parts of speechiin bal'aa akka ta'e baay'ee barumsa giraamerii afaan Ingilizii keessatti barumsa bu'uuraa akka ta'e baay'ee dhimmoonni ciccimoon achi keessa akka jiran ilaalaa turreerra jechuudha. Barumsi keenya inni irraa parts of speech jalaa akaakuuwwan parts of speech 8 akka jiran ilaalleerra. Isaan keessaa dubbadheen ture. Isaan keessaa waa'ee naawonii qabxii isa jalqabaa ilaalaa jirra. Naawonii jala immoo akaakuuwwan naawonii adda addaa akka jiran ilaalleerra. Isaan keessaa hangammaatti qabxiiwwan 6 ilaallee har'a qabxii naawonii jalatti qabxiiwwan tarreessinee keenya turre keessaa qabxii isa dhumaa waa'ee collection naawonii ilaallaa jechuudha. Akka naawonii keessaa kuni barumsa keenya isa dhumaa ta'a jechuudha. Hangammaatti mee akaakuuwwan naawonii ilaalaa dhufne keessaa tokkoffaa proper naawonii ilaalleerra. Common noun isa jedhu ilaalleerra. Abstract noun ilaalleerra. Countable nouns akkasuma uncountable nouns jarreen kana qofaatti ilaalaa dhufne. Material noun ilaalleerra. Egaa innarraa jechuudha asirraa lakkoofsa 7ffaa irratti akkuma argamu waa'ee collective nouniti jechuudha kan nuti ilaallu. Egaa gara isaatti yeroo darbinu collective noun isa jedhu kana jechuudha. Mata duree dhumaan ibsuma isaarraa hubachuun akka danda'amu egaa collective noun is a name given to a collected people, animals, things and taken as a unit or taken as one. Maal jechuudha? Egaa akaakuuwwan naawonii proper naawoniiti kaasee common naawoniin maal jechuun akka ta'e abstractiin maaloodha. Tokko isaanii eenyummaa isaanii ilaalaa dhufneerra. Isa kana warri hordofaa jirtan haala gaarii ta'een ni hubattuu jedhee yaada. Yeroo qabxii keenya isa dhumaatti dhufnu collective noun jechuun maal jechuudha? Noun maqaan jedhu jira, collective isa jedhutti itti dabalame amma. Akkas jechuun wantoota walitti qabamanii baay'atanii nama ta'uu danda'a, bineensa ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa ta'uu danda'u, baay'atanii jiru garuu walitti maqaa tokkoon waamamu. Baay'eedha. Walitti maqaa tokkoon waamamu. Baay'atanii maqaa tokkoon warri waamaman kun yeroo kan namaa ta'an akaakuu hedduutu jira gaa. Fakkeenyaaf barataan walitti qabamee kutaa tokko keessa taa'u jira maal jedhee waamamaa? Daawwattoonni jiru, loltuun jiru, namoonni bifa garaagaraan hojii garaagaraaf yookaan dhimma garaagaraa fi yeroo walitti qabaman maqaa ittiin waamaman qabu. Collect godhamanii yeroo ta'an maqaa ittiin waamaman qabu. Kan bineensaa ta'uu danda'a, kan wanta garaagaraa ta'uu danda'a. Inni kun tokkoon wantoota achi keessa jiran sana waamuu caalaa walitti qabnee garee sana maqaa tokkoon yeroo waamnu collective noun jedhama.
yeroo barreeffama keessatti dhimma itti baanu immoo maqaan sun singulaarii ta'a. Qaamonni achi keessa jiran sun haa baay'atan iyyuu malee maqaa ittiin waamaman sanaan yeroo barreeffama keessatti dhimma itti baanu qeenxee ta'anii beekamuu jechuudha. Mee fakkeenyaaf itti fufnee akaakuuwwan collective noun kana keessaa haa ilaallu. Fakkeenyaaf garee namaa people isa jedhu kana yoo ilaalle a choir of singers faarfattoota garee faarfattootaa tokko keessa namoonni hedduun jiraachuu danda'u. 10, 20, 30 jiraachuu danda'u. Walumatti gareen sun garuu maal jedhee waamamaa? Choir jedhamee waamama. Kanaaf a choir of singers. Amma gaa choiriin suni namoota baay'ee of keessatti hammatee qofaasaatti garuu maqaa tokko ta'ee beekamee jira jechuudha. Inni itti aanu a class of students. Kutaa tokko keessa barattoota baay'eetu jira jennu. Garuu walumatti tokko ta'ee yeroo waamamu immoo kutaan barattoota baay'ee of keessatti hammatee jiru sun maal jedhama? Class jedhama. A class singliidha jechuudha. Qeenxee ta'ee beekama. Fakkeenyaaf muuziqeessitoonni akaakuu adda addaa tokko ta'anii waltajjii irratti waa muuziqaa wayii muuziqeessaa jiru jennu. Hundumti isaanii walitti maal jedhamu? Band jedhamu jechuudha. A band of musicians. Amma akaakuun ogummaa yookaan eenyummaan jira sanaa baay'achuu danda'a. Fakkeenyaaf a choir of singers. Singersiin faarfattoota adda addaa keessa jira waan ta'eef baay'ee ibsuu danda'a. Garuu hundumti isaanii immoo walitti dhufanii immoo choir isa jedhu keessatti hammatuma waan ta'eef choiriin garuu qeenxee ta'a jechuudha. Kilaasiinis akkasuma barattoota students barattoota kan jiranii garuu immoo kan isaan ittiin walumatti maqaan isaa ittiin beekaman immoo kilaasiidha waan ta'eef kilaasiin immoo qeenxee ta'a jechuudha. A team of athletes. Amma atleetota garaagaraatu jiru. Isaan kun immoo yeroo walitti dhufanii gareedhaan akka tokkotti waamaman egaa gareen atleetota ammoo maqaa tokkoon yeroo waamamu team jedhama jechuudha. A board of directors. Amma koree wayitu jira haa jennu geggeessitoota nama 7, 9, 11 of keessatti qabatee yookaan isaa olis ta'uu danda'a jirutu jira jennee haa yaannu. Isaan kun achi keessa miseensota hedduutu jira. Garuu maqaan waliigalaa isaan ittiin waamaman immoo board jedhamaa jechuudha. Collective noun jechuun egaa maqaa wantoota akkasii ibsuudha jechuudha. Miseensota baay'ee of keessaa qabaatee yookaan garee baay'ee of keessaa qabaatee maqaa tokkoon yeroo itti waamamuudha jechuudha. An army of soldiers. Amma loltuu baay'ee jira karaarra yaa'u yookaan immoo lolatti jiru hojiitti jiru jira ta'uu danda'a. Loltoota soldiers yeroo walitti qabamanii maqaa tokkoon waamaman immoo army jedhamaniiti beekamuu jechuudha. Kanaaf army shan jettu collective noun. Amma choir, class, band, team, board, army fi inni flock of tourists. Daawwattoonni fakkeenyaaf gareedhaan bakka tokkotti adeemanii imalanii waa daawwatan immoo akkas maqaasa kanaan beekamu jechuudha. Kun egaa maal jedhamee beekama? Collective nounidha jechuudha. Kan namaa gaa kanaaf kana fakkaatu hedduu tarreessuun hin danda'ama. Collective noun maal ibsa isaa hubachuun gaariidha. Bifa kanaan yeroo taa'u kan namaa ta'e immoo isa kamtu pluraalii ta'e isa kamtu immoo singulaarii ta'a isa jedhus duukaa hubachuun barbaachisaadha. Mee gara kan bineensaatti yoo ceene immoo fakkeenyaaf kanniisa afaan Oromootiin gurmuu kanniisaatu dhufee jenna yookaan gurmuu kanniisaatti gaaguratti galee jenna. Asittis a swarm of bees. Bii hedduutu jira, kanniisota baay'eetu jira yookaan gaagura tokkotti galanii jiru yookaan qilleensa keessa balali'aa jiru jiraachuu danda'a. Gurmuun kanniisaa kun egaa swarm inni jedhu kun collective nounidha jechuudha. Kanniisota hedduu ofitti qabatee maqaa ittiin waamamudha waan ta'eef a flock of sheep. Amma hoolaan baay'atanii marga dheeduu ta'a, gabaatti geeffamaa jiru ta'a yookaan dhaabachaa jiru ta'a inni rakkinaan qabu. Garuu gareen ittiin hoolaa baay'een ittiin waamaman collective noun yookaan maqaan waliigalaa isaan immoo kana jedhamee beekamaa jechuudha. Qurxummiin bishaan keessa baay'atanii jiraatan immoo fiishin egaa singulaariin isaas pluraaliin isaas tokkuma waan ta'eef noun fiishin jedhu jechuudha. Garuu maqaan baay'inaan isaan ittiin
waamaman school jedhamee beekama. A pride of lions amma leencotatu jiru jennu gareen yookaan gurmuun leencotaa kun maqaan waliigalaa isaan ittiin gareedhaan waamaman immoo pride jedhamee beekamaa jechuudha. Pride inni jedhu swarm, flock, school, pride inni jedhu kun egaa collective nounidha. Wantoota baay'ee miseensota baay'ee of keessatti qaba. Baay'ee sana tokko godhee of jalatti hammachiisee maqaan itti waamamu isaan kanaan immoo collective noun jedhamee beekama yeroo kan bineensaa ta'u jechuudha. An army of ants goondaa fakkeenyaaf goondaatu yaa'aa yookaan tuuta'ee iddoo tokko ta'aa jira ta'uu danda'a. Isaan kun immoo maqaa waliigalaa isaan itti waamamanii army jedhamu jechuudha. Amma gaa bineensota collective nounii ta'an kun fakkeenyaaf qabxiiwwan arfan shanan tokko keenyarraa kan baate hedduu tarreessuun hin danda'amaa jechuudha. Itti fufnee immoo mee wantoota garaagaraa ilaallu. Namni tokko fakkeenyaaf furtuuwwan waajjira adda addaa kan saanduqa garaagaraa waama hedduu bakka tokkotti walitti dhee qabatee jira ta'uu danda'a yookaan immoo jira ta'uu danda'a. Wantoonni sun maqaan furtuu hedduudha kan walitti hidhamee jiru. Maqaan waliigalaa isaanii garuu bunch jedhama. A bunch of keys. Keys inni jedhu baay'eedha. Furtuuwwan hedduutu walitti hidhamee jira waan ta'eef maqaan waliigalaa isaanii garuu collective noun isaanii bunchidha jechuudha. A pair of shoes. Yeroo baay'ee asirratti yeroo tokko tokko namatti bitaa ta'uun mul'ata darbee shoe kopheen tokko qeenxee isheetti yeroo waamamtu shoe jedhamti. Essiin qabdu. Walitti immoo lama ta'ee yeroo waamamu immoo shoes jedhama. Shoes in pluralidha jechuudha. Pair jedhama jechuudha maqaa waliigalaa isaanii immoo. A library of books. Kitaabota baay'ee jira. Kitaabota sana immoo walitti qabamee bakka inni keessa ta'u iddoon tokko collective nouniin manni kitaabota hedduu ofitti qabatee jiru immoo library jedhamee waamama jechuudha. A pack of cards fakkeenyaaf kaardota kaartaa ta'uu danda'a. Baay'eetu jiru maqaa garaagaraas qabu. Isaan kun walitti qabamanii maqaa tokkoon yeroo waamamanii paakii kaartoonii isaan keessa kaa'an akkas jedhamee kaa'aman akkas jedhamee beekamuu danda'a jechuudha. A range of mountains fakkeenyaaf tulluuwwan walitti hidhamanii otoo addaan hin citin dheeraa baay'ina qaban jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf naannoo Baalee fa'aa warri jiranii Baalee mountains jechuun hin danda'ama. Range of mountains range inni jedhu kun immoo maqaa bakkeewwan adda addaattiin bifa kanaan ta'aniin collective noun ibsuu danda'a jechuudha. Kanaaf collective nounidhas kan wantoota immoo bifa kanaan hubachuun hin danda'ama. Mee tokko isaan immoo sentensii tokko gara himaatti deebisnee olaalleef isa kanatti dabalee hubannaa keenya gabbisuu danda'a waan ta'eef a team of athletes is coming to Oromia. Amma athletes jedha waan ta'eef atileetota baay'ee tu gara Oromiyaa dhufaa jira. Garuu immoo a team waan single ibsa waan ta'eef a team jenne malee teams of jechuu hin dandeenyu. A teams of jechuus hin dandeenyu. A team of tiimii sana qeenxee goonee waamneeti collective noun ta'uusaa ibsinaa jechuudha. Inni ittaanu an army of soldiers is fighting. Amma loltoonni jiru soldiers jedha waan ta'eef. Loltoonni lolaa jiran kun immoo maqaa tokkoon isaan itti waamaman army jennee sila dubbanneerra waan ta'eef bifa kanaan hubachuun hin danda'ama jechuudha. An army inni jedhu collective noun ta'a jechuudha. A flock of tourists is visiting Oromia. Amma tuuristoonni jiru tourists namoota hedduu of keessaa qabaachuusaa yoo xinnaatti lamaaf isa ol of keessatti hammatee jiraachuusaa ibsa. Kanaaf maqaan waliigalaa namoonni bifa daawwannaatiin jiran kun ittiin waamaman yookaan collective noun isaanii immoo a flock jennee jechuudha. Akkeetti hubachuun gaariidha. Police have arrested a gang of thieves. Amma gareen saamtotaa gareedhaan jiranii gang jedhamanii saamtonni fakkeenyaaf gurmaa'anii wal ijaaranii baay'atanii nama saaman ta'uu danda'u. Isaan immoo maal jedhamanii waamamu? A gang jedhamu jechuudha. Akkuma jalqaba dubbachuudhaaf yaade collective nouniin garee namaa bifa adda addaan ibsan hedduutu jira waan ta'eef bifa kanaan hubachuun hin danda'amaa jechuudha.
A board of directors has resolved to buy a new car. Ammasitti miseensa koree sanaa keessa yookaan boordii sanaa keessa namooti baay'een akka jiran beekamaadha. Directors dha waan ta'eef. Waliigalli maqaa sanaa egaa a board yookaan immoo boordii jedhamee beekamaa jechuudha. Gara kan bineensotaatti darbinee bifa himaan yoo fakkeenya keenya ilaalle immoo a herd of cattle is grazing in the field. Amma loon hedduutu dirree irra faca'ee marga dheedaa jira. Kanaaf walitti qabamni loon hedduun kun maqaa tokkoon ittiin waamaman herd jedhamu jechuudha. Kanaaf herd ni jedhu kuni yookaan herd ni jedhu kuni collective noun ta'a jechuudha. A pride of lions is lying on the road. Amma leencota hedduutu baay'atanii karaarra ciisaa jiru. Leencoti baay'eedha. Asii maqaan isaayyuu lions inni jedhu naawoniin kuni pluraalii ta'uu isaa ibsa. Garuu baay'een isaanii walitti qabamanii maqaa tokkoon yeroo waamaman immoo pride jedhamu jechuudha. Kanaaf a pride of lions. Pride inni jedhu collective naawonii leencota bifa kanaan jiran kan ibsuudha jechuudha. Fakkeenya tokkotti daballee yoo ilaalle a kindle of kittens is drinking milk. Adurree ilmaan adurree ta'uu danda'a baay'atanii jiru. Amma pluraalii ta'uu isaanii in ibsa. Adurree baay'ee kana walitti qabee maqaa tokkoon kan nun ittiin waamaa jirru yookaan beekamuu danda'an immoo kindle jedhamuu danda'u jechuudha. Kanaaf maqaan kun iddoo kanatti collective nounidha jechuudha. Wantoota adda addaa things warra jennu kan ammoo fakkeenyaaf I lost a bunch of keys in my office. Amma kii baay'een gatee furtuuwwan hedduutu harkaa bade waajjira keessatti jechaa jira. Kanaaf furtuuwwan baay'een sun walitti qabamanii inni gaa kan waajjiraa ta'uu danda'a, kan saanduqaa ta'uu danda'a, kan konkolaataa ta'uu danda'a, kan wantoota adda addaa ittiin bannu walitti qabamanii baanchi jedhamu jechuudha. Baanchi inni jedhu furtuudhaaf collective noun jedhamee beekamaa jechuudha gaa. Itti fufnee a pair of shoes I bought was very costly. Kopheen ani bite. Kopheewwan shoes jedha. Shoes kopheewwan garuu kophee jennee waamna afaan Oromoffaanis baay'ee ta'uyyuu malee. Kophee lamaaf isaa ol egaa pair jechuun waanuma lama ibsa waan ta'eef kopheewwan adda addaa lama miila bitaaf mirgaa ta'uu danda'a maqaa isaan ittiin waamaman pair jedhamanii waamamu jechuudha. Pairiin kuni collective nounii kophee adda addaa baay'ee ta'an of jalatti hammatee jiru maqaa ittiin ibsamuudha jechuudha. We are planning to build a modern library in Bila town. Amma library mana kitaabonni garaagaraa baay'ee ta'an keessa taa'uu danda'an libraryidha jechuudha. Kan kitaabonni keessa ta'an mana collective nounii ta'ee fi kitaabota adda addaa of jalatti hammatee kan nuyi itti waamnu library maqaa jedhuudha jechuudha. Egaa har'a wanta lama xumurree jechuudha. Tokkoffaa qabiyyee nounii keessaa hangammaatti ja'a ilaallee innarraa torbaffaadha. Waa'ee collective nounii barumsi keenya hangammaatti kan walii wajjin ilaallee fakkaata. Barumsi keenya ittaanu amma gaa waa'ee nounii jalaa baanee parts of speech akaakuuwwan 8tu jira jenne keessaa isa lammaffaa pronounii itti ceenaa jechuudha. Amma immoo mata duree mataasaa dandee gara biraa yeroo dhuftu walii wajjin ilaaluu jalqabna. Hangasitti gaa akkuma kanaan dura irra deddeebi'ee dubbachaa ture barumsi kun akka social media keessan adda addaa irratti sheerii yoo godhattan bakka inni jirutti laayikii yoo godhattan hordoffiif akkasiniif mijatutti immoo yeroo garaagaraatti viidiyoon kun akka an YouTube irratti gadhiiseen akkasiin qaqqabutti subscribe yoo gootanis gaariidha jedheenis yaadachiisuu jaalladha. Gaaffii yoo qabaattan yaada deggersa bifa kamiin iyyuu isin keessa jiru yoo feetaniif teessuma emailii armaan gadi an ka'ee jiru kanaan ol quunnamuun ni danda'ama. Amammaatti waan na hordoftaniif galatooma
barumsa keenya yeroo ittaanuun hanga walitti wal arginutti nagaadhaan tura. Bye bye.